humnoonni nageenya Itoophiyaa miseensi ati duree paartii bulchaa jirtu erga ajjeefameen booda shakkamtoota 47 to'annoo jala oolchuu isaanii ibsi. Naannoo Amaaraatti hoogganaan paartii badhaadhinaa akka ture Girmaa Yeeshitilaa namoota 5 haleela kamis dabreen raawwata ajjeefaman keessa tokko ta'uu mootummaan beeksise. Humni waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa ibsi baaseen akimeetti shakkamtoonni kunneen aangaa'ota olaanoo naannoo Amaaraa ajjeesuu fi naannicha to'achuun akkasumas mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuu fi hojjechaa jiranii erga'uu hime. Humnoota fiinxaaleeyyii biyya alaa maaddeeffachuun mootummaa naannoo Amaaraa federaalaa humnaan kuffisuuf socho'an akka dabarfamanii kennamaniif hojjechaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Humni waloo nageenyaaf tasgabbii qabeenya namoota sirna heera mootummaa humnaan diiguudhaaf dhoksaan socho'aa turan jedhees to'achuudhaaf akka jiru himeera. Humni waloo dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii olaanoo biyyattiirraa ijaarame kun dilbata kaleessaa eebla 30 ibsa baaseen humnoota fiinxaaleeyyii dhoksaan gurmaa'uun gocha shororkeessummaa irratti bobba'an 50tti siqan meeshaalee waraanaa garaagaraa wajjin to'achuu himuun 10 ol kan ta'an ammoo akka barbaadamaa jiran ibseera. Biyya keessaa fi ala ta'anii oduu sobaan biyya diiguudhaaf kanneen hojjetanii fi dhoksaan gurmaa'anii gochaa shororkeessummaa irratti kanneen bobba'an irratti qorannoon geggeeffamaa akka jiruu fi humnoonni shororkeessaa jedhaman kunneen biyya keessa jiraatanii poolisii idil addunyaa yookiin Interpooliin akkasumas dhaabbilee nageenyaa biyyootaa waliin ta'uun dabarfamanii kennamuun akka seeratti dhiyaatan gochuuf cimsee akka hojjetu beekseera mootummaan. Humni waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa ibsa baaseen akka himetti shakkamtoonni kunneen aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa ajjeesuu irratti xiyyeeffachuun sirna mootummaa humnaan erga diiganii booda caasaa mootummaa naannichaa to'achuun mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuun keessaaf alatti gurmaa'uun qindoominaan hojjetaa osoo jiranii irra gaheera. Humni waloo kun humnoota fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraatti aangoo naannichaa humnaan qabachuuf socho'an irratti tarkaanfii seeraa keessa deebii hin qabne fudhachaa jiraachuu eebla 28 beeksisee ture. Ibsi humna waloo kanaa kabahee itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeeshitilaa humnoota fiinxaaleeyyii kanaan ajjeefamuu hordofeeti. Ibsa har'a miidiyaa biyya keessaaf ergameen ammoo itti fufee tarkaanfii fudhataa akka jiru himuun namoota dhuunfaa fi miidiyaalee kana irratti hirmaatan adda baasuun ibseera. Damee siyaasaa, loltummaa, intelligensii, faayinaansii fi miidiyaa garee fiinxaaleeyyii kanaa akka hoogganu nama Dr. Wandasan Asaffaa jedhamu akka ta'e ibsicheereera. Dameen kun miseensa diyaaspooraa fiinxaaleeyyii ta'an 16 biyyoota garaagaraa jiraatan waliin hidhata uumuun deeggarsa loojistiikii fi maallaqaa argatuun naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaar irraa kaasee hojii hidhattoota filuu, leenjisuu, hidhachiisuu fi bobbaasuu raawwachuun sadarkaa naannoo fi federaalaatti hokkaraaf ajjechaa akka raawwataniif ergama itti kennaa akka ture hordoffiif qorannoo taasifameen bira gahamuu hima ibsichi. Ajjechaa guyyaa 2 dura miseensa hojii raawwachiiftuuf itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeeshitilaa fi waahillan isaa irratti raawwatame qindeessan hooggantoota garee fiinxaaleeyyii kanaa akka ta'an Ballaxaa Shaggaa'uu fi Mihirat Wadaajooti jedha ibsi kun. Itti dabaluunis gurmaa'iinsa dhoksaa biyya keessaaf alaatti tolfatan kanaan aanaalee Amaaraa fi naannoowwan biroo 130 ta'an keessatti namoota 450 filuun dhoksaan qopheessan fayyadamuun naannoo Amaaraatti aangoota uummanni filatu humnaan maksuun caasaa ofii isaanii bakka buusuuf hojjechaa akka turan bira gahamuu ibseera humni waloo kun. Kana malees humnoonni fiinxaaleeyyii kun humna nageenyaa naannoo Amaaraa hidhattoota ofii isaaniin bakka buusuuf qophaa'anii turanis jedhame. Gama biraan ammoo humnoonni fiinxaaleeyyii kunniin oduu sobaa uumuun holola hamaa oofuun sabaa fi amantaan adda qooduun uummata walitti buusanii mootummaa naannoo fi federaalaa kuffisuufis hojjetaa turuu isaanii ibsi humna waloo kun ni agarsiisa. Oduu biraan lammiileen Itoophiyaa Jibuuti jiran humnoota nageenyaa fi poolisii biyyattiin mana isaanii fi da'oo keessa qubatanii jiran irraa mana hidhaatti guuramaa jiraachuu himan. Nam Jibuuti irra dubbifne falmata gadaa hidhaa fi reebicha malee itti fufee jira jedha. Waan keessa jiran akkanaan Hamza Huseenitti hima. Ji'a dabira kana keessa jalqabee jamma dhuma kana jalqabataa gara guyyaa 10 jalqabarra isaan sababa qabatanii gartee daddabarsa baala gartee sammuu nama dochoo kanaan lammiilee Itoophiyaatu biyyaan nu balleessi jira jedhanii yeroo san nama qaqqabanii turanii warra baasaboortis qabu, tiraanjees qabu, kan qabnes kan bakka dalagaatii qabanis. Daldalli sun dhuguma jira moo maal shakkaniiti moo namni daldala baala sammuu namaa dochuu deddeebisu jira moo waan beektu qabdaat? Daldala warri deddeebisu jira namni keenyaas keessatti argama sababa Solomoon hunda argama garuu abbaan dinagdee isaanuma abbaan badii hin argamu sababa sanirraa kaataniiti itti dabarraan amma jalqabanii labsine kaleessa halgadda jalqabanii kaleessa karaa isaan akka miidiyaa isaan irra beeksisanii karaa nama 3,000 garuu nama 3,000 ol caala nagaa harka jaamu manni hidhaa guutamee mooraan isaa guutamtee manni hidhaa suni alatti sharaa dhaabanii jiranii haalli fayyaa namaa rakkisaadha yeroon tun biitti tun oowwaa dheebichaa jira bishaan atti dhugdu bishaan soogdaatii bishaan oowwoodha bishaan oowwoon kun ammoo booda qaama kan keessa si gubaa kaleessimiidha karaatti fincaan itti robbaatu simiidha ammoo beekni namni tokko biyya takka keessaa buqqa'uudhaaf meeshaa qabaa amma warra maallaqa kasaaree gara kuma
dhibba Itoophiyaa fa'aa warra kasaanee jira isa biraa qabanii mana keessaa namni gaa mana fa'aa keessa kaasaame waraqaa waan hin qabneef kan jalaa fudhatamee jira kan mana fattashaa deemus mootummaan meeshaa nama fudhachiisanii waa takka labsine ganamuma jandarmaarii yookaan poolisii federaalaa kan jedhamu poolisii idilee fi makalaakkiyaan bobbee nama qaqqabu eegale achi jala miidiyaadhaan labsanii namaatu nama ajjeese jedhanii nama habashaa tokko san jala warri biyyaa immoo ijoolleen dargaggoota qeerroon baatee nama keenya baay'ee takka miidhaa jirti magaalaa balbalaa jedhamtu Ayyaabilee Sheemusee namni keenya maas gara si baay'ata gara yoo xiqqaate gara nama 5,000 6,000 7 nama caalu jiraata halkan edaa kan tumanii kan dukkaana saamanii achirraa namni mootummaan karaa biiroo ofiisatti jechuun karaa biirootti baqachiise miidhaa guddaatu nurra gahaa jira maaliif embaasiinis Gileetti dippiloomaasiin hojjettu waan akkana amma eegin namni tokko eegiddu deemaa isa hangamma mana hafumaatti been awwaalamne waan akkanaa tan hogguu dhagahame biyya fiitti nama galchuun waanuma jiru haruma seeraan osoo miidhamne osoo miidhaan sira hin geenye osoo wanni tun gartee shiibiin sitti baatee simmiine embaasiin silaa hojjetee bareedaa na fakkaatti. Haalli hidhaan itti fufeema jira moo amma maal keessa akka jirtan natti himi? Uleen jira dhiitichi jira arrabsoon jira reebamuun jira amma baay'inaan daa'immanii jira haadholee hoosiftuu jira. Haadholee garaa qabdu jira isaan kan jiraatan sharaan dhaabamee fi sharaa keessa jiranii beelli jira dheebuun jira gaa uffanni hin jiru yeroo tana oowwaa daa'imman waan aannan barbaadanii bishaan qabbanaawaa barbaadanii biituutiin gaba waan ooltuuf rakkoo keessa jira rakkoo hamaa keessa jira manna keenya har'aan tana waan gartee ayyaana ta'eefuu har'a hin bobbaane ture naannawa muraasa bobba'an karaa bakka dalagaan itti baay'attu riyaadii fi kana bobba'an malee hin bobbaane ammoo manarra deemaa guuraa jiran manneen namni naannawa gartee namni keenya galuu manarra deemanii amma boruu ni guurama jechuudha boruu ayyaanni har'a waan ayyaana ta'eef filasii miti boruu ni guurama. Kanneen hin qabamnes jiru amma fakkeenyaaf atiyyuu baqataa mataatee nattaasa'aa jirta. Isinoo akkamittiin haftanii egereen yookiin wabiin keessan maalii yaaddoo akkamii qabdu? Isaan mudateetuma teenyee eeguudha maaliif jennaan silaa karaa seera qabeessa akka bara 2018 sanitti bahaa miidiyaan labsamee bakka itti baatu qabdaa bakka itti dhayitu qabdaa kun ammoo waan qabdu saamamtuuf waan qabdu sirraa darbamu akkamitti deemta namni kun biyya keessa jiru keessatti wayii qabaa uffata isaa qabaa meeshaa manaa qabaa yoo karaa seera qabeessaan taate meeshaa kan kee fudhatteeti yoo noolii sirraa baatu taate sirraa baastee yookiin karaa mootummaa yookaan qaamni gargaarsaa si gargaaree gara biyya keetti galta kun kan saamichaati mana keessaa si fuudhuu malee fi maatii keessis walitti agaranii siyaasuu malee waan ati qabdu akkasiin fuudhanii birrii yoo gargan sirraa fuudhanii isaa fiddee lama dittuu hidhamtaa hidhaa bira. Jiraatan biraa haleellaa raawwat kanaanii lubbuu nama darbuu fi bakki hojii isaanii cufamuuf akkasumaaf saamamuu hima. Qaama waa balleessan agarree akkanuma bakka tumu jiranii beete nama kana gisee gabbahee namni hin dhiifamu manatti jechuun ijoollonni biyyattii tanaa jechuudha. Hin dhiisanii ulatti garsiisanii akkanuma qaamaan tuman. Kaan gama mootummaatiin tumamaa jiran. Amma dura dhageettii malee qajeeletti kana kana harkeen turre. Yoom eegale wanta akkasii kun? Amma guyyaa 3 ga'ee jira jechuudha. Maali sababi isaa laata maalirraa ka'umsi isaa maali? Mana namaa dalaguutu miiyyoo takka ajjeesses numa ja'anii gisee haasawaa jechuudha geenyu. Lakin qabatama waan fakkeenyaaf nama waa kana balleessee hin agarre lakin nama haca faqamu immoo hanqan qabu. Mootummaa ilaa jechuudha ammaan tanaa deemu jira jechuudha kun. Warri embasii Itoophiyaa achi jiranii waan gaafattan hin qabdanii waan jedhan hin qabanii? Ganama kana dhaynee cufaadha ayyaana jaan ganama kana dhaynee turre. Hagamma miidhaan qaqqabe faa jira yookiin namni hidhaan raawwatee maaltu raawwate amma goyoona? Hedduu jira hidhaa jechuudha guutamee ilaa sharaa mooraan guutamee sharaatiin guutuudha. Namni hidhaa hanqan qabu katumame hanqan qabu lubbuun baate maan tanaa'u kan anuu beeku nama lama jira amma. Akkamitti adda baasanii hidha nama warra qaban kana? Fakkeenyaaf amma namni karaarra deemaa yoo namni mataa akkana jeematuma keessa dhawan mataa keessa dha'uu malee namuma deemu. Ayyee isinoo amma yaaddoo akkamii qabdu warri hidhamne akkamitti haftanii egereen yookiin abdiin keessan yookiin immoo wabiin keessan maal? Anamma akka mataa kiyyaatti garuu seeraanis ni jira as keessa dukkaanaas ni qabaa asii mana mataallee rifeensaa ni qabaa jireenya kiyya as keessa akkasii cufamee jira jechuudha ammaan tana cufaadha jechuudha manni kiyya cufaadha. Yoon banegaa maaliif warra biyyaa keessa jiraa miti saniif irraa cufee jira jechuudha ammaan tana. Rakkoo lammiileen Itoophiyaa Jibuuti jiran himatan kan irraati imbaasii Itoophiyaas jiran dubbisuuf yaallee imilkoofne biyyoolaa Itoophiyaa Jibuuti keessatti baqattoonni Itoophiyaa Federeeshiniin waldaa hojjettoota Itoophiyaa guyyaa hojjettoota addunyaa meeyidee Finfinnee takkiin kabajni dhorkamu hoogganaan waldichaa obbo Kasaawwan Foloo BBC'tti himan poolisii magaala Finfinnee guyyaa hojjettoota addunyaa ilaalchisee poolis ta'ee qaamni bulchiinsa magaalichaa walga'iin beekan kamiyyuu akka hin jirre beeksise dhimma kan irraati Hamza Hussein obbo Kasaawwan dubbise.
guyyaarraa guyyaan dafqal bultoota addunyaa waggaa 134ffaa akka biyya keenyaatti waggaa 48ffaadhaaf biyya keenya keessatti kan kabajamu baranami har'a kabajneen oolle. Maaliif hin kabajne? Rakkoon maal? Addabaabaayii masqalaatti waggaa ba'uuf jennu akka eegumsa nu godhanii fi biiroo dhimma nageenyaa Finfinneetti beeksifnee turre. Garuu immoo akka nuyi hiriira nagaa addabaabaayii masqalaatti gochuu hin dandeenye nutti himanii gaaffii isin qabattanii addabaabaayitti ba'uuf jettanii nageenyeerraa dhaabaa kanaachi nuyi seera kabachiifnaa kan jedhu nutti himame. Gaaffii isaan agas sodaatan sun maali? Gaaffii isin qabattanii dhiyaachuuf turtan sun? Tokkoffaan haala qala'iinsa jireenyaa irratti hojjetaan rakkoo qabaa. Mootummaan furmaata nuuf kennu. Waa'een dhimma durgoo wal qabatee jira akkasuma durgoonis waa'ee tajaajila geejjibaati qarshiin kaffalamus akkasumas isaan irratti taaksiitu citaa. Kun ga'uu waan hin dandeenyeef akka kunis nu ilaalamu. Lammata immoo ka'umsa miindaa xiqqaa jechuudha. Minimum wage isa jennu sana inni akka inni murtaa'uudhaaf akka inni jiraachuu qabu labsii irratti kanaan dura irratti amanamee labsii kana paarlamaan baaseera. Dambiin sun akka ba'u gaafanne seerarra waan jiruuf. Kanaafiyyuu amma waltajjiin kun yookiin immoo guyyaan kun osoo hin kabajamin hafuu isaatiin gaaffileen kunneen ukkaanfamanii hafumoo akkamittiin gaafatamuu danda'u maal jettu isin? Amma dhimma kanaa qaama dhimmi ilaalu hundumaatti amma borii kaafne xalaadhaan erginaa jechuudha. Gaaffii kana silaa har'a kan ka'u ture mootummaan furmaata akka itti kennu jennee ammas xalaadhaan kanan dhiyeessinaa. Obbo Kasaawun sagantaan kun hangaa'ota magaalattiin dhorkamuu ibsuullee poolisiin garuu guyya kanaatti hiriirri qabamee fi walga'iin gaggeeffamuu jiraachuu isaa waan beeku hin qabu jedhu. Waggaatti namoonni 60 ta'an dhukkubsaree maraattee yookiin saree nyaanyenduu raagaan dhaabbata fayyaa addunyaa in argisiisa. Dhukkubsaree maraattee kanaaf tallaaliin jiraatullee namni fudhatu xiqqa ta'uu himan. Erga dhukkubichaan qabamanii mallattoo mul'ateen booda caarraan fayyaaniin akka hin jirre him dhaabbatichi. Hospitaal Rifaralaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshalistiin dhibee keessoo Dr. Gurmeessaa Inkoosalleen akkanum him. Haa ta'u malee kaab keenyaa naannoo Marsabeetii Uraanitti maanguddoon tokko waggoota hedduu fi dhukkubsaree kanaaf namoota hedduun wallaanaa turte. Jiloo Anna Gurroo bineensota dhukkub kan dabarsanii fi kan qaban himuun jalqabdi. Daltiin qabdu, sareen hin qabdu, waraabessi hin qabdu, wanni hin qabne nyeenci qofa. Nyeenci yoo fuudhulle namatti hin gadi hin bahu. Mukorreen mukirraddu. Wanni waan kan cufdu alaamaa hosiiti. Yoo jaaree boolla deebi'ee waan hirdhuftu funyaan. Wanni kaawwatti dabarsittu. Arreellee si dabarsi, sareellee si dabarsi, fardillee si dabarsi, gaangeellee si dabarsi, waraabessillee si dabarsi, geedalloollee si dabarsi. Wanni kottee duudaa cufti si dabarsi. Fardallee irra fuudhuu danda'an, gaangeellee irra fuudhuu danda'an. Ilkaan jalaa gubbaa qaba. Kotteen duudaa. Wanni aanan miyaan sadee nageenca ilkaan jalaa gubbaa hin qabne hin dabartadhaan kaan hin dabarsa namilleen hin dabarsa wanni ilkaan jalaa gubbaa qaba cufti hin dabarsa alaawwan namatti hin dabarsa adati foon isaaniillee nyaatti areesitti hin dabarsa ado foon isiillee nyaatti agaalaasitti hin dabarsa. Sareenii akkamii namaa dabarsiti? Yoo si qabdeellee si dabarsi gororisii si dha'ullee si dabarsi waan kan cufa dhiigi si dha'ullee si dabarsi ammoo sareellee yoo janyee hin qabne fayyaa qabdoo hin qabdu. Ati yoom jalqabdu waan qorsahan? Warri keenya hundi isaatu cirreessu. Waltum dabarsi. Ilmaan kiyyaallee cufammaa itti dabarsi dhiiraaf dubrallee. Qorsi keessan qotaa moo qorsi midhaasa moo qorsa akkam? Qorsi keenya muka qotan. Nami ka wallaansa sitti hin dhufan nama kan fa'aa jiruun wallaansa. Illaal qorsaa laal. Yoonni allaal akkuma ammaa tartariillee waa biimmanii. Yoo an biimme laalee adda keessatti argu. Yoo inni dhufan ilisa keessatti na. Yoo an qorsi buusu qorsi kaanii yoonni akkam funnaaniin jedhu. Armaceetti nafisa kan cufla akkanuma gorooraa himimmaani furroo wanni akkana keessa buduqqeettee buutu haadda hin qabne akka kan qofaas gargarii deebisee kaan galee kaan qorsi dhufu haa diddiga guyyaa sadii qofu dhufu guyyaa kaan qorsin bulluqatti kennanii 30 guutaa dedanii 30 kaan guutatee dhufee tufatee yaa. Sareen nyanyee sun yookiin bineensi nyanyee qabu kun hojii nama nyaatu akkan namtolchi namni akkam ta'a. Yoo waliin ta'a hin ce'ee bultii 30 ga'uun ce'e. Bultii 28 illee wanni kun cufadhaa waliin qabu. Bultii 28 geettu. Yoo bultii 29 ga'u hece. Namtee hagam dhufanii as fayyis keessa jisse akkan namtolchi. Jalqabaanoo akkamiin beekuu danda'an? Akka beekuu danda'anii inni torba bula laalan. Laalanitti akkasiin beekan. Hadhaa yoo qorsi buusan yoo torbaan tokko namni bul mul'ata. Namni fageennaa dhufee as dhufu jira. Saakulleen dhufe. Maqaa gara dirree kan cufan dhufe. Aniin tunuu gabra fulan bayin hin qabu. Fulan bayin hin qabu. Horii isaanii yoo bineensi nyaadaqee luuqqootti naqee fi qorsi buusan kennee fi bira dee. Ati namaaf horii leni wallaanta? Hin wallaan. Qorsi horii kennanii fi. Namaaf horii gargarii jiru. Luuqqootti naqan. Qorsi kennaniif buusan. Inni bultii 30 ga'uun lakkisan horii haallee.
Achum teeta Iya, karena fi birada min luqotti naqi abbaa buufata. namni amma tureefaa hawaniin kun nyaatee hadhaan keessa tursiin dhufanii. Hacee maraatallee jedhu asum keessa buus. Ka bakkiin dabartee qorsiliqimsu dadhabindu. Qorsiliqimsin fayyi. Wanni akkum saree haan dutaniini. Yoo sareen kee kaate lubbuu seentu danda'e qorsindu. Hojjaan akka nama wallaantan kana. Beesee namirra fudhatanii. Iya. Bunumaaf tambo. Bunaaf tambo fudan. Nu aadun boorana ta durii isaan guliyaa. Oo daraara. Oo kum saanamaa ool. Nagasu. Abbaan dudduuba wanuu kenirra fudhatu. War tartarii naan jedhame. Galatu. Tilleen galata hubatillee horii buli. Dhaggeeffattootteen